uffata Oromootiin kaleessa uffachuu barbaade gisee hedduu maqaa Oromootiin waan jedhamu waan jiruuf isaaniif uffata normaala uffadhee dhufee naa galatoomaa hundi keessan. Amshir maakiyyee. Na galatoomaa isin jechuu barbaade wallaahi. Ani osoo muumiyuu halee uumaan ittiin fakkaatu akkas tokkummaadhaan dhuftanii hundi keessanuu galatoomaa wallaahi shukran. Hedduun dhugaa dubbachuudhaaf. Ani giftii isin naaf kennite caala jaalala isin naaf kennitan tun caala. Maallayni hin dhuma baay'isawii. Ani nama xiqqimii jaaladhu miti. Nama keessa kootirraa Oromummaa koo jaaladhudha. Kanaaf gisee hundi rabbiin kiyya keessa kiyya arkee waa hunda gisee tiktokii kiyya na jalaa gootus bikka duraanitti kan hin deebu rabbiin keessa kiyya na beeka jechuudha. Akka namni maqaa Oromootiin taphattaa maqaa Oromootiin duraan hin beektanii footoo gootota girgiddaa kana gubbarratti hedduun qaba turenna. Maqaa Oromootiin akkas taate gisee naan jaan akka jiru guurii mana kaa'e jechuudha. Uffata Oromootiin kaleessa uffachuu barbaade gisee hedduu maqaa Oromootiin waan jedhamu waan jiruuf isaaniif uffata normaala uffadhee dhufee naa galatoomaa hundi keessan. Amshir maakiyyee. Na galatoomaa isin jechuu barbaade wallaahi. Ani osoo muumiyuu halee uumaan ittiin fakkaatu akkas tokkummaadhaan dhuftanii hundi keessanuu galatoomaa wallaahi shukran. Dhiifama wallaahi. Amshir maakiyyee boonuu qabda amma kana ka qaraa caalaa boontee itti deemuu qabda malee argitee Oromoo akkatti si jaalatani hojii keetiif si jaalatani baasee. Tokkummaa isin qabdanii tokkummaa isin naaf qabdan tuna bursa. Gammachuun baasee baay'ee namatti tola. Hundinuu akkasuma gammanne maakush maa jennaan si beektaa hojii kan keetiin osoo atini nama gaarii nama Oromoo biraa kabajaa iddoo qabaachuu baatee akkanaan ta'u ture. Siitu gandummaan beenne nama hundaa ija tokko ilaaltaa Oromootii yayyittaa yeroo hundaa si ganda arrabsitu na argine. Si Oromootii yayyittu malee ganda sanii ganda kana jettu sin argine. Kanaaf si jaalanna nuti Amshir. Okay. Hayi dubbachuun dandeenya mazaana ture. Hayi uummata kiyyaa uummata jaalatamaa fi kabajamaa ijoollee Oromoo kutaa 11 galatoomaa wallaahi jecha isiniin qabu hedduun gammadee akka nama amma dhaladhee natti fakkaate. Ani Oromoon kiyya na jaalattiin jaagizuma hundaa'u Oromoon akka duraaniitii miti Oromoo si jibbitee Oromoon akkasi nama sadiif afur na arrabsuun rakkoon jiru nama jabaa arrabsama miti. Kanaaf hundi keessanuu waan akka na jaalattaniif sin jaaladha akkatti dhuftanii taaptaabiin illee kooppii liinkiin waan hundaan waan na gammachiistaniif rabbis na gammachiisu wallaahi. Ani jecha isiniin qabu. Kaleessa mana kanatti tokkummaatu mul'ate. Wallaahi jechuun tokkummaatu mul'ate. Dur ani jechuun wanti akkasii sodaatu tureef ni beektanii namni hundinuu geema ta'u gandatti galee jira. Arkitanii geema hedduun namni akka duraaniiti miti. Waan waggaa 3 fi 4 duraatu dhufe mana kana arkitan ijoollee Oromoo kutaa 11tu mana kana ture. An arkeetiin jira isinis arkitanii jirtanii hedduu nama gammachiisa wallaahi. Oromoon akkatti tokkummaadhaan gaafa waan tokko goonu akka addunyaa Oromoo uummata biraa miti addunyaan akka nama ajaa'ibsiisu akkatti waan tokko godhuu dandeenya jechuudha. Ani mo'achuu kiyya caala akkasi tokkummaadhaan dhufuu keessantuu na gammachiise. Wallaahi rabbiin harkaa miti ani just geemii kanallee taphadhu naan jaaniiti ijoolleen jechuun ijoolleen faamiliitii yaa taphadhu naan jaaniiti. Geemii taphachuullee barbaadeen jiru ture. Garuu ni jiraami. Bakka ani dhugaa dubbachuudhaaf Oromoo baay'ee jaaladha. Keessa koon Oromoo jaaladha.
هون دج على أوروما كي هيدو جاللا قروا أنا هيدو قمدي أوروما كيسانا نمر إيران من هندوفين هنجو والله تأي أرسي تأي بالي تأي حررجي تأي بورنا تأي ولو تأي جمة تأي شوا تأي كتام كنو جيمي كنا ردك كثير إنجفتو هرما تجر أنا بانجلا مرة دفين أنا وان دس نجد جيمي غندومة تريبي تابا غرا غندومة تريبي غندومة كوفا ولا تسيسا غندومة كوفا واحد بقرا ترانسان balleessitanii gandummaa san Oromoo akkanatti tokko gootanii Oromoon takka taatee bakka kanatti hirmaatee takkaan wal bira dhaabattee diina ofii cabsu sanitti dasna jedhe santu na gammachiise. Wallaahi billaahi na gammachiise. Oromoon takka taatee jechuun martinuu kan dhokates kan qara badees maaltu balleesse waan biraatiin miti. Gandummaa uummanni miidiyaa kanarratti oofu ganda namaa arrabsuu ganda namaa xiqqeessuu maal jechuu gandaa wal qoodu wallahi dhugaa isinitti ma anqaali isinii gala akka Oromootti namni geemii qabatanii yoo akka Oromootti taphattan yoo gandummaa hin qabaanne akka Oromootti yoo qabatanii waamtan geemii keessan isaa irratti isinii hirma garuu hoo yoo akka ganda deemtanii gandummaadhaan giiftar keessa akka gandummaatti deemtanii gandummaa wal waamtan ta'e hin hirmaatu hin argamu akka Oromootti bakka feetanitti nawaama Oromummaa diya yoomiyyuu hin qayyarru Oromummaa diya ganda yoomuun deebisu ofii hin diqqeessu an Oromoodha ilma Oromooti yoomiyyuu ittiin boona sinii galee diini kiyya Oromoodha eessarraa yookottaa so kana isiniin jedha wanni nu arginu wanni nu barbaannus wanni an arguu barbaadus kana miidiyaa kana gubbarratti wannummaan an haa gaadhaatti arguu barbaade keessaa wallaahi dhugaa isiniin jedhame Oromoon takka taatee haala takka so ganda waliin qoone takka taatee bakka naa tokkummaan deemu santu das na jedhe waaw kawaan waan soma ka horo horo jettee Oromoon abbaan feeti gara feeti taa'e kana abbaan feeti na fudhatu garuu ammoo waaw yaa Oromoo diya waaw waaw والله تكفى qoyaa isinii bana Oromoo isinii bana licha firisti بريد فتوى كده بيزن فرو Oromoo كبالي Oromoo ننجل ما باقي تاكل jireenya shifarraa